joollota keenya kan Keeniyaadha jechuudha. Kanneen taariika dalagan seenaa dalagan. Taariika keessan san seenaa keessan san jihaada akhiru zaman kan zabana boodaa keessan rabbi isin haa ta'u. Obboleessa keenya kan harka isaa akkasin laallesanii fi warroota wajjin tarkaanfii fudhatan tarkaanfii mataa nama gadi hin qabne laal tarkaanfii nama baratee nama hubatee fudhatan. Waan inni akkasin laalu keessaan waan na dinqisiisee jira. Namni garii silaa miira keessa galeeti nama san shari'aan ajjeesaa jettee miti ji'ee lubbuu isaa balleessa. Miira keessa galeef qabuu dadhabee jechuudha. Ijoolleen san waan san hin goone jechuudha. Maaliif waan san hin godhini? Dandeettii ittiin qabnu yeroon tun yeroo sanii miti. Gaafa kuffuu eedii akkuma ji'a keessa jirra nuti humna akkasii hin qabnu je'aniiti. Dubbiinsa waan balleessituutiitu waan tolchiturra irra guddoodha je'anii fuudhanii qaama seeraatiif dhiyeessan jechuudha. Nama san ammoo adabu goosisan jechuudha. Saniif galataatu isiniin mala. Isin duubatti du'aa isinii goonee jirra. Isin galatoonfannee jirra. Isin namni toltaniif namni galatarraa qabdan ummata islaamaa guutuurraa galata qabdan. Nama biraatiif illee fakkeenya taatan.